Shamarran keenya yeroo biyya galtanii dirqama waan kana beekuu qabdan. Innis maalidha hojjettanii yeroo galtanii shaanxaa kiiloo meeqa akka maatisu isinii muree fi akkasuma immoo shaanxaa tirfii kan fudhattanii yookiin immoo kan uffanni keessa irra isinii darbe yoo jiraate taargoo godhadhaa malee fudhattanii hin galina. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatanii baga jiraattan isiniin jechuun jaaladha. Egaa kan warroonni immoo chaanaala kee afaan raawwataa sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a warta artis galatuun ulfaadhaa. Itti aansuudhaan obboloota koo jechuudha keessattuu ijoolleen biyya galaa jirtanii ijoollee baay'inii hiqaa yookiin meeshaa isaanii uffata isaa ta'uu meeshaa adda addaatis haa ta'uu baay'ee kan gataa jirantu jira jechuudha. Yeroo ammaa kana irra caalaan kiiloo 50 gadiidha kan muramaa jiru kun 20 muraa kun 25 30 waan akkasii 40 kanneen muru malee 50 oliyyuu namni sii muru hin jiru jechuudha. Akka gizee duraanii saniyyuu mate jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya immoo baay'inaan shaanxaa isaanii karaa irratti gataa jiru boolee keessatti gataa jiru jechuudha. Kana gochuuf immoo dirqamaa isinii waan akka siqaa keessan gatuurra yookiin maallaqa keessanii bittan waan ta'eef gatuurra fakkeenya fi dursitanii taargoo godhachuu dandeessan wanti sirraa hafe jechuudha. Fakkeenya yoo kiiloo 40 isinii murani dirqama 47 ta'uu qaba. Yoo 30 isinii muran immoo 37 ta'uu qaba jechuudha. Akkas torba fakkeenya akka soodiitti seetu fakkeenya yoo 30 isinii muran 30 yoo isinii mura 16 shaanxaa lama deebisee immoo 7 xiyyaraan kan kortu shaanxaa likkanyaa jechuudha. Akkasitti addaan qoodama. Yoo 47 isinii mura immoo kiiloo 20 shaanxaa lamatti naqattaniit kiiloo 7 immoo lophiidhaan kortu. Kan irraa hafe immoo taargoo godhadhaa malee qarshii baay'ee kaffaltu. Qarshii baay'ee nama fixa jechuudha. Gaafa immoo asii kaffaltu bakkuma xiyyaraa isaatti yoo kaffaltu baay'ee siidha. Garuu taargoodhaan immoo hagamuu si fixu jechuudha. Amma yeroo duraa sanii 3 shilingiidha akka Saawudiitti isinitti maan. Akka Saawudiitti hin beeka malee akka kaawwanitti hin beeku. Garuu immoo Dubaayii waddiidha. Birrii 8 immoo maal kiiloo takka ittiin jechuudha. Keessan baay'ee waddiidha keenya wayya jechuudha. Keenya immoo amma laal duraa 3 shilingiidha amma 4 ta'ee jira jechuudha. Birrii 4 kiiloo takka ittiin birrii 4. Kanaaf isinii akkasitti feesifachuu laal kunuu karaa maalitiin beektani karaa xiyyaraa osoo hin taane jechuun karaa taargotiin isinitti kan taargoti. Amma immoo yoo kan gizee bakka xiyyaraa itti nan kaffaladha tirfii kan raafe jette yookiin kiiloon takka ittiin birrii 10 ta'uu dandeessi waan ta'eef hin danda'amu achitti baay'ee guddiidha jechuudha. Kanaaf kan irraa hafisni taargoo godhadhaa haga dandeessanitti jechuudha. Maa kiiloon 50 maa kiiloo 30 hin taane maa kiiloo 20 hin taane taargoo godhadhaa taargoo wayyaa isiniin jechuu barbaade tanan ishee akka kootitti akka yaada kiyyaatatti ijoollee baay'eedha ijoolleen baay'eetu bu'aa jira. Ijoollee baay'eetu akka keenya akka hin taane adiraa keessa jedhee ijoollee baay'een arga ijoollee bu'aa jirtu jechuudha. Kana beekuu qabdan. Isinii galee anamma umma kiyyaa mataa kiyyarraa jechuudha. Ofii kiyyarraa kaasee kiiloon haga naa murame nan beekaa. Haga naa murame san immoo kiiloo kiyya fuudhadhee xiyyara kiyyatti deema. Kan irraa hafe immoo taargoo kiyya godhadhaa jechuudha. Isinii galee akkasittan qophaa'ee taa'aa jira jechuudha. Isinii galee akkasi malee amma bakka xiyyaraa ittanii gaafa hiqaa keessan waanuma keessaa gattee waanuma keessaa dhiistu iyyuu si wallaalchisa jechuudha. Sii galee maaliif gisee san meeshaadhaan san hiqaadhaan bitti birrii keetitti bahee waan ta'eef kanumarra immoo ofii keessanii manumatti kiiloo san hanga isaa isinii muran gaafattanii shaanxaa lamatti dirqama shaanxaa tokko miti shaanxaa lamaa yoo akkuma isiniin jedhe yoo 30 isinii muran 15 yoo immoo 40 isinii muran 20 akkasitti itti naqattanii deemattanii malee achitti kaffalannaa hojjettan birrii baay'ee si fixa jechuudha. Gara 1,500 nama fixa kiiloo xiqqishuu irratti isinii galee birrii baay'ee nyaata jechuudha. Kanaaf immoo kana gochuurra taargoo isinii wayyaa isin jedha. Amma fakkeenyaaf kiiloo 100 yoo feesifatte jechuudha. Amma akka Saawudi Arabiyaa isinii himaa kiiloo 100 yoo feesifatte birrii 4 birrii 400 bichaadha jechuudha. Isinii galee baay'ee bareedudha. Birrii 400 yoo feesifatte kiiloo kana baay'ee bareedudha jechuudha. Dhugaa rabbii hedduu takka bareedudha kiiloo 100 yoo ta'e iyyuu jechuudha. Isinii galee
kiiloo dhibbaayyuu yoo ta'e isaa basaniitti bareedduudha jechuudha isinii galee. Kanaaf ani akka kiyyatti akkanatti isinii dhaama. Kanaaf ijoollee baay'ee dhala ijoollee hiqaa isaanii gaggatan jira. Inni immoo inni tokkoffaa isa kanadha. Lammaffaan immoo ijoolleen fakkeenyaa fi maatii bira jirtan sani galuudhaaf yoo jiin lama isin heefu kana maatii keessatti madhaa. Ani xiyyaara daarettiin deema malee asii gara biraatti naan murinaayii jedhaa. Tikkeettii kiyya gara biraatti naan murinaayii nama galchuu nama bulchaa achillee nama bulchaadhaati. Akka tikkeettii keechaan daarettii isinii murantaa isaa Dubaayii jiraattee, Beeruu jiraattee, Kuwait jiraattee biyyuma keetirraa gara Itoophiyaa akkasii muran taasisiin jira. Akkasitti jettanii gaafa isaan xiyyaara lama sii muranii birrii isaanii hin qannasaaf dafanii sii muruu dafanii biraallee agartee xiyyaara lamaan hin qannasaaf yoommoo xiyyaara tokko ta'e yoo fageessanii muran malee yoo ji'attoo sii muran baay'ee bareedadha. Maaliif ji'a tokkotti gaafa sii murani daaretti yoo sii muran birrii isaaniif illee bareeda. Garuu jala gahanii yoo muran immoo akkas torbee tokko torbee lamatti yoo murani daaretti sii muran birrii itti baa'ata waan ta'eef xiyyaara lama sii muruu jechuudha. Gaafa san immoo hin qannasaaf isaanii. Simmoo si rakkisa. Baay'ee si rakkisa ijoollee galtee rakkachaa jirantu jira waan ta'eef dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanaaf yoo itti maxxan maatii keessanitti xiyyaara tokkichuma nuumuraa daarettii kan asii ka'eetuma yoo soodii ta'e soodii ka'ee kan Itoophiyaa galu nuumuraa malee nu Dubaay hin deemnu nu akka hin deemnu jedhaati ji'atti itti madhaa akka ji'atti isinii muran isinii galee akka daftan jala hin geenye jechuudha. Maaliif amma fakkeenyaa fi eenyuma isinii fudha fakkeenya walee isinii fudhachuu nan danda'a fakkeenya ijoollee walee beektanii hin jirtu waan ta'eef ishiima irraan isinii kaasaa ijoollee kaawwaa waan hin beekneef maal gooti walee dafanii muraniif. Torbee guyyaa 10 keessatti waan ta'eef akkam godhanii asii Dubaayii muraniif Saawudiidha gara Dubaayii muran. Micoon tun kan Saawudii aduu wannoo bararte aduu amusii halkan bararte. Kan aduu amusii halkan bararte akkasumatti aduu jimaataa achi geessee Dubaayii geessee akkasumatti jimaata sana akkasumatti achitti qorri ishee laaffa'aa bulee achi bultee kaatee halkan ammas immoo jimaata halkan yaabbattee qidaamee biyya geejjee jechuudha. Isinii galtee maaliif amma daarettii hoo deemte yoo Saawudiidhaa gara Itoophiyaa daarettii deemtanii sa'aatii 2 walakkaa bichaadha. Wanni akka Dubaayii sa'aatii 5 deemamu akka Dubaayii isa irra taa'aa ooltu sin jiru guyyumatti amma fakkeenyaaf yoo guyyaa har'aa kun sanbata hamti sanbata kana gaafa barartu sanbatuma amma har'aa miti amma kaleessa yoo bararte har'aas jirta jechuudha. Sii galee adduma sanbatuma sana achi jirta jechuudha. Fakkeenyaaf amma atti kalee galgala yoo bararte har'a achi geesse kanaas ganama boroo kan achi geesse jechuudha halkan bararte bakka. Fakkeenya sa'aatii akka Saawudii akka Itoophiyaa sa'a 3tti fakkeenyaaf yoo sa'a 9tti bararte jechuudha. Yookiin halkan keessa sa'aatii 8 sa'aatii 8 yoo bararte bakka ati sa'aatii 11tti yookiin 10tti naannoo sa'aatii 10 walakkaa naannoo kanatti Itoophiyaa jirta jechuudha. Boroo achirtedha sa'aatii kanatti kaatee jechuudha. Keenya baay'ee dhiyoodha. Asiin baay'ee dhiyoodha Itoophiyaa fi Saawudii walitti dhiyaatti jechuudha. Bahaara nu ijoolleen dhufaa jiru waan ta'eef hin beektan. Kanaaf immoo isin walumaa galatti biyyootuma jirta irraa daaletti isin yaamuran bakka akkasitti itti madhaa maatii keechanii jechuudha. Isin galtee maatii keetis daaretti himadhu obboleettii koo daaretti itti madhaa. Maaliif isin miidhamtan achi keessatti miidhamtan amma walee haga ishiin miidhamte isinitti himteerte jechuudha. Natti himteerte jechuudha na bilbilteetu hedduu takka qorrachi keessatti nyaachaa bula jechuudha. Tan amma waleen jimaata achi geechee biyya isheetti mana isheetti galuu barbaadde qidaamee galte jechuudha. Isin galee guyyaa maal bulte jechuudha. Qooqa maleedha. Innaa kanaafiyyuu akka isiniin jedhe kana godhaa isiniin jedha hordoftoota kiyya yaa isinii gala jedheetii yaada garuu wanti kun ana akka ofii kiyyaatti isinitti maaliif isaan xiyyaarra hin qannasaaf waan ta'eef gizee lama xiyyaara lama isinii immoo jaalataniitii seetanii yookiin immoo waan biraatu seetanii isaan qarshii hin qannasaaf akkasitti isinii muru malee siifii miti jechuudha. Innaa akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya akkasuma warri mana kanaaf haarawaa taata sabskiraabii gochuudhaan maamila keenya taa'e warri ta'aartas galatuuma ulfaadhaa akkasuma yaadaa fi qeeqa qabaattan immoo komeentiitti barreessuun dagatinaa isin jedha. Isin jaaladha isin kabajaa dhugaa dubbachuu fi yaa'u
gaafii keechan dhiifama ijoolleen na gaafachaa jirtanii isiniif hin deebisa. Maaliif kushiina araba namaa keessan jira waan ta'eef yeroo baay'ee daa'iman guddisas waan ta'eef baay'ee natti hin tolu. Ammas qophiirra jiras qophiirra jiras waan ta'eef xinnoo ishii amma qophiinis gara biyyaa jetti isiniin jedha isiniifan hojjedha. Nagaa ta'a fayyaa ta'a na eeggadha.